Signat. Amen. Akinuni sani qamicha barbaaduudhaaf jedhu isa keessa dhokatee jiru sana yoo dhibame immoo laastikii gashanii laastikiidhaan jiraachuu danda'u. Akka kiniin sitti mati siriidha. Uumamni isaa dhiira garuu qaama qabu. Bakka Waaqayyo ni nabaaleedha. Eeyyamsiidha. Qorichichi nu godhameera. Namicha kanaaf jedhanii hollatoo jedhamee hojii seenaa duratti jedhamee xinnoo daa'ima mana ga'u birrii 50 osoo ta'e biricha akka sarsa jedha Yesuus. Nami cubbamaan nami gaddeebi'aan namni homaa hin qabne akka namatti tuffatamaan gurra keenyaa naannes isa caalu fudhattee galta. ሲስተር ሙሉዓለም ከየት ምሰሪ? ጀነራል ያ አዳማ ጀነራል ጀነራል ላይ እናንተ በዚህ ቤት ትመጣላችሁ? አዎ። እሺ እሺ ማልቱ ሲተኤ እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገልኝ። ምስክርነት በምስክርነታቸው ድል ነሱ ተብሎ ተጽፏል። ዱገባ ኡምሳኬቲን ሞይቻ እርገታ አሜን እርጋ መልእክት። እሺ ይሄ ምስክርነት በፍጹም እንዲያመልጠኝ አልፈለኩም። የዛሬ ሳምንት መጥቻለሁ ሲያልቅ ነው የምደርሰው። ምክንያቱም ሰይጣን እንድመሰክር በፍጹም አልፈቀደልኝም ለኔ ስፔሻሊ ለኔ ልክ ሲጨርሱን አሁንም አንድ ሰው ሲቀር ነው የደረስኩት። እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ የዛሬ 15 ቀን እዚህ ቦታ መጥቼ ነበርና እዚህ ጋር ነበር የተቀመጥኩትና አንቺ ሴት ነይ ወደፊት ሮጦሽ ነይ አልከኝ። ማክሰኞ ነው ይሄ ሆነው። ሐሙስ ለታ እኔ ቀጠሮ ነበረ ፍርድ ቤት ነይ አልከኝና አንቺ ሴት መዝገቡ ተዘግቷል ነው ያልከኝ። galmeen kee cufameera ati dubartittiin anaan jette ankees cufameera. እሺ መዝገቡ ተዘግቷል። አዲስ ነገር ይሆናል። ይሄን ሶፍት እንኪ ብለ ወረወረልኝ። የበዛ ቀን የነበረ ህዝብ ያውቃል። እችን ሶፍት ይዘሽ ቅረቢ ነው ያለኝ። ሶፍቲ ከነ ቀበዱቲ ደሚ ቀደሚ ጀተረቲ ደርበቴ አማ ሶፍቲቲን ኩኖቲ ነርከርቲ Hallelujah. Natti dhaga'ame iddootti na waamte nama seenaa hin qabne qottee boollaa baafte yeroo namni miilaan dhaabatee waaqessu baqii ka baqii balaa isin oone jilbaayyoo daa'ime kun gatii kee hin baasu. Abbaan faarfannaa kana baase yeroo namni miilaan dhaabatee waaqessu ayyoon daa'ime kun gatii kee hin baasu. Isaa ol ta'e kaaqiin balaa sila hone jilbaanan daa'ima waaqayyo waanuma humna kee ol ta'e harka kee keessa. ምን ሆነሽ ታዲያ ሲስተር? እንዳልከኝ እችን ሶፍት ልብሴንም አልቀየርኩም። ጌታ ምስክሬ ነው። ይሄንኑ ልብስ ነው ለብሼ ሄድኩት። ሱሬም እዚህ ውስጥ ነው እቺ ሶፍት ያለችው። ስሜ ተጠራ። ሲስተር ሙሉዓለም አቤት። እሱም ቀረበ፣ ጠበቃይም ቀረብን፣ ገባ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ምንም ነገር አልተናገረም ዳኛው። ኢሚዲየትሊ ያንቺ ነገር
ተዘግቷል። ከአቅማችን በላይ ነው ያለው። ይበልጣል ኢየሱስ ከአባት ይበልጣል ከእናት ይበልጣል እኔ ምስክር ነኝ ኢየሱስ ይበልጣል ይበልጣል ኢየሱስ ከአባት ይበልጣል ከእናት ይበልጣል እኔ ምስክር ነኝ ኢየሱስ 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 አዳማዎች በደንብ ስሙ። የካፌ ንግግርና ከጌታ ጋራ ንግግር አንድ አይደለም። የካፌ ንግግር መኪያቶ ስለጠጣ ነው። የጌታ ንግግር የተንበርከከ ሰው ደቡ ተዘጋ። ሃሌሉያ አሜን። ከዛስ አንችልም በቃ የንችን ነገር ተዘጋ። ወደ መዝገቤ መልሻለሁ ፋይሉን አለችኝ። እግዚአብሔርን አመስግኜ ወደ ቤቴ ገባው። በቃ አዎ፣ በአንድ ሶፍት እግዚአብሔር ምስክር። የት አለች ሶፍቱ? ይኸው ጡት ማስያ ውስጥ ነበር እንደ በሕይወቴ በኑሮ ሊቃን የገባ መንገዴን ያቀና Dhufte waldaan keessa Maqaan koo Kokkobeen jedhama. Kanan dhufe calleedha. Waldaan koo Binaardidha. Lafa kanatti wanti naaf ta'e torbee sadeenarraa dhukkubsadheen as dhufeen ture. dhukkubni kee maal ture? Dhukkubni kiyya የማህፀን ኢንፌክሽኒidha naan jedhanii mana yaalaa dhaqee qoricha fudhadhee qorichi sun waan aangoon qaama koo keessaa dhangala'aa ba'aa dhiigni na keessaa ba'aa danda'een dhaabbadhu danda'een taa'u. Mana yaalaas dhaqee qorichi sun waan aangoon as dhufeetan torbee sadeenarraa dhufee zayitii bitadheetan gale. Yeroo namaaf kadhatanis nan laala anis nan fayya jedheetan amantumaan zayitii san fudhadhee gale. Hojii hojjechuu dadhabeen hojii mootummaan hojjedha. Mana nyaatas nan qaba isas nan hojjedha. Boqonnaa waggaa fudhadheetan ciisa. Torbee lamaaf an ciise hojjechuu dadhabee jechuudha. Deebisee mana nyaataa koos nan cufe bakka hin hojjedhumaaf jedheetan. Dhukkubni kee kun hangam sirra ture? Dhukkubni kiyya narra tureera. Yaa akkasitti nan dhukkubu yeroon taa'ee hojii hojjedhu miilli kiyya lamaan inni ta'a. Danda'eetoo yeroo namni natti baay'ate taa'ee nama keessummeessuu hin danda'u miilli koo inni ta'a. Deddeemaa ka'aa deebiitan taa'ee hojjechaa ture. Yeroo si dhukkubu sana maal yaadaa turte mee? Yeroo saniif ani buufata fayyaa keessaan hojjedha. Yoonan dhaqe kaleedha naan jedhu qoricha naaf kennu qorichi kun yeroodhaaf na dhiisa natti deebi'a. Amma isa sirriitti na dhukkubee torbee lamaaf ciisee kana mana yaalaa dhaqnaan kalee sin qabdu dhukkubni kee kalee miti የማህፀን ኢንፌክሽኒidha naan jedhan. የማህፀን ኢንፌክሽኒidha jedhanii qoricha naa kennanii qoricha isaan naa kennanii somaan aangoon as dhufeen zayitii fudhadheen galee zayitii kana qaama kootitti dibadheen nan fayya jedheetaan amantiidhaan inni jedhee nan fayyee natsaa ta'eera. Amma miilli koo soon taa'e nadhii ta'uu natsaa ta'eera. Dhangala'aan qaama koo keessaa ba'us hin jiru fayyeera. Amma nagaa taateettaa jechuudha. Mee galateeffadhaa sabni kana dhageessan maaloo. Amma erga fayyite mee dhukkuba kee kanarraa erga fayyite amma maaltu sitti dhaga'ama? Maal yaadda? Saba kanaan maal dhaamsa maal qabda? Saba Waaqayyoo isinis amana. Waaqayyoo fayyisaadha. Hin fayyisaa hin danda'a. Kan isinitti ulfaate Waaqayyoo salphaadha jedha. Inni biraan immoo mana nyaataas cufeen ture. Hin hojjedhu manuma kanaaf jedheen hojjetaa kiyya ofirraa baasee bakka hin hojjedhu jedhee guyyaadheen gaddaa zayitiin asii fudhadhee gale sun jira. Maaf manni koo cufamee ta'a? Yaa Waaqayyoo ati hin dandeessaam. Manni koo hojii dhaabe hojii haa jalqabu. Meeshaan mana kootii hojii dhaabe hojii haa jalqabu jedheen zayitii kana joogitti qicadheen bishaanitti naqee mana koo keessa facaase. Guyyaa kaleessaa hojjetaan haa barbaada jedheen bilbila ijoolleen beekutti. Hojjetaan argameera. Mee galateeffadhaa Waaqayyoon irra deebi'aati ammallee guddisaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Hojii Waaqayyoo guddaadha. Waaqayyoo akkana gargaare kanatti
ittisa waaqayyoo isin isaa gargaaru. Dhuftanii Kan kiyyaayee badhaadhaan jedhama. Malkaa addaa irraan dhufe. waldaan keessan eessa? Wanjiidha. Lafa kanatti maaltu isiniif ta'e? Dhukkubeetan dhufe har'a fayyee galata isaati kan dhufe. Dhukkubni keessan maal ture? Shukkaara tureyyuu. Mana yaalaa deemtanii? Mana yaalaa deemee maanaa godhuu dadhabee gara na dhufee gara natti fayyeen jira amma galata isaati. Hangam dhukkubsattan ture? Hanga waggaa tokko guutuudha. Waggaa tokko guutuu dhukkubsattanii amma garuu fayyitanii jechuudha. Lafa kanatti isiniif kadhatame moo akkamitti fayyitanii? Nas dhufeen ture har'a galata isaati manas dhufee jira. Mee sabni kana dhageessan maal jettu? Ammallee irra deebi'a Waaqa kanaaf galata dhiyeessaa. Maqaan keessan eenyudha? Eessaa dhuftanii? Daabee Dongorreedha. Waldaan keessan eessa? Daabee Dongorree. Waldaan keessan achi. Waldeen jechuudha. Lafa kanatti maaltu isiniif ta'e? Lafa kanatti garaa kana keessa akka malee na dhukkubeeti. Laphee kanarrattis immoo akka waan nama daa'ii kanatti Mana yaalaa deemtanii? na dhukkube. Mana yaalaa deemtaniitu? Hin deemne. Yaa Waaqayyo duraanis kaamara keechaa nu baasee mana yaalattis hin deemu anan jiwal dhufeetan biyyee asii qicadhee bishaan asii fudhee galee baxabbaxee bakka na dhukkubu lapheettis nan godhee garaattis nan dhugee naaf fayye. Waaqayyo haa galatoomu. Era sabni dhageessan biyyoo lafa kanaa fuudheetan bulbulee lapheen koo hin fayyee qaamni koo hin fayyee jechaa jiru ammallee irra deebi'aa galata Waaqayyoo dhiyeessaa. Sinillee Waaqayyoon galateeffadhaa. Ishi.